Kantiibaan bulchiinsa magaalaa Adaamaa Obbo Haayiluu Jaldee gabaasa hojii bara 2016 bulchiinsa magaalittii mana mariitiif dhiyeessaniin humnoota qindeessuun piroojeektoonni adda addaa 176 qarshii biliyoona 6 hojjetamuu ibsan. Walumaa galatti piroojeektoota 176 qarshii biliyoona 6 ijaaruudhaan hojiiwwan keessa darbuudhaan eebbifamee ummataaf banaa ta'ee jira. Mul'ata Smart Adaamaa milkeessuu keessatti gahee kan qabu qulqullina magaalittii irratti hawaasa sirmaachisuun hojiileen mishaan raawwatamuu kaasan. Hojiin inni biroo magaala keenyaaf murteessan magaala qulqulluu, miidhagduu, jiruuf jireenyaaf mijattuu taate uumuudha. Hojii gama kanaan hojjetamaa jiruun magaala qulqulleessuu, uwwisa qulqullinaa dabaluu, midhagsuu fi magariisuu gochuuf hojiiwwan uummanni keenya gama hundaan eegalame abdii kan namaaf kennuudha. Haaluma kanaan hojiiwwan balfa kaasuu, bo'oowwan lolaa qulqulleessuun, magariisuun, uwwisni magariisummaa magaalaa yeroodhaa yerootti akka dabalu gochuu fi yaadama Smart Adaamaa fayyadamuun hojjetamaa jiru abdachiisa fi ammas xiyyeeffannaa kan barbaadudha. Itti fayyadamaa fi bulchiinsa lafaa ammayyaa'aa diriirsuuf cittuu lafaa daangessuu fi qiyyaasuu akkasumas galmeessuun mirkaneessuu irratti haaluma karoora qabameen raawwatamu eeran. Kenna tajaajila lafaa ammayyeessuuf hojiiwwan hojjetameen mosaajii haaraa misoomsuuf kenni tajaajila lafaa tuttuqqaa namaa irraa akka bilisa ta'uuf online kennuun eegalamee jira. Misooma barnootaa manneen barnootaa mootummaa fi miti mootummaa 334 keessatti barnoota idileen durarraa hanga kutaa 12ffaatti barattoota 192 fi 389 galmeessuun carraa barnootaa akka argatan taasifamuu himan. Bara 2016 kanattis manneen barnootaa bu'uuraa irraa hanga 12tti manneen barnootaa akka waliigalaatti qabnu 334 ta'an keessatti barattoonni 191 92 fi 389 galmeessuun barachaa turanii jiru. Fayyaadhaan wal qabatee tajaajila karoora maatii fi akkasumas kunuunsa haadholii fi daa'immanii irratti hojiilee kanneen biroon dabaluun fayyadamtoota qaqqabuun danda'ameera jedhan. Tajaajila karoora maatii 85 tajaajila fayyaa haadholii fi daa'immanii kunuunsa daa'immanii duraa dubartoota 100 fi tajaajila da'umsa boodaa 100 ogeeyyii fayyaatiin akka argatan gochuun danda'amee jira. Inshuraansii fayyaa irratti miseensota 65,000 fi 275 horatamuu fi qarshiin miliyoona 68 fi 910,010 fi 870 walitti qabamuun tajaajila fayyaa hundaaf ta'e akka kennamu bu'uurri kaa'amuu hubachiisaniiru. Tajaajila inshuraansii fayyaa hawaasaa horannaa miseensaa 65,000 fi 275 yookiin raawwii karoora irraa 87 kan horatame yommuu ta'u waliigala maallaqni qarshii miliyoona 68 yookiin 93 walitti qabuun kan danda'amee fi aadaa fi duudhaa wal gargaarsaa caalatti cimsuuf karaa buusaa gonofaatiin hubannoo kenname bu'uureffachuun akka magaalittiitti miseensa buusaa gonofaa 201 fi 240 bara bajatichaa horatamerraa gumaata buusii qarshii miliyoona 21 olii fi akkasumas gumaata fandiirraa qarshii miliyoona 17 walitti qabamuu eeran. Buusaa gonofaatiin horannaa miseensaa dabaluu raawwiidhaan 201 240 dhibbentaa ol gumaata buusii miseensaa qarshii miliyoona 21 karoora irraa dhibbentaa 98 gumaata waliigalaa miliyoona 17 walitti qabuun danda'amee jira.